الماكية فالمتا بيبوتا كوجنجبي أبي لال بابا أبو لال بابا harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoonni keenya illee adhallee qophii bareedduu takka isiniif qopheessinee dhiyaannee jirra. Akkan waliin bashannantan abdii qabna. Like, subscribe gochuun akkan waliin bashannantan asumaanis qopheessan qophii kana aan saadatamuu afarranuun. Akkasumas namichi xaaliyaanii tokko Jaamsi Waat bara 1967 bara 1958tti Jaamsi Waat iddoon Guutenberg waa'ee seenaa barnoota garaagaraa barreessaa turan. Akkasumas seenaa gaazexeessaa isaaniitti irraa arganneen barnoota gabaabduu takka walii kennuuf adda qophii irratti dhiyaadhee dhufee jiru. Akkan waliin turtan like, share, subscribe gochuun akkan waliin bashannantan. Akkana jetti. Intala takkatu abbaan akka malee jaalate ture. Abbaanis akka ajaa'ibaatti jaalate. Intalli baay'ee bareedduudha. Lafa hanqisaa, waaqa hanqisaa, isima hundaa intala tana haala malee kabaju. Otoo intala tana akka malee kabaju namni itti ergatee fuudhaaf dhufan. Akkasumas intalli sun geettii isii geettee yeroo heerumtu abbaa manaa isii sanillee akkuma abbaa teeteetti gararaa turte. Waan abbaan manaa sun jedhu hin fudhattu. Yeroo hedduu yoo inni kana jedhuun isii san jetti. Yoo abbaan bitaa jedhu merga jetti. Kanuma keessa iyyuu guyyaa tokko immoo seenaa bareedduu galmeessisti. Seenichi immoo akkana jedha. Egaa abbaan manaa isii fuudheen booda guyyaa tokko gara manaa waliin hin seenu jettee didde. Akkam wayyareen aluma kana bula jette. Ol seenu jedhe kadhate. La aluma kana bulaa jette. Ayaan mana keessa bulaa tala kana egaa buluu edde. Aluma kana bulii jedheetiin waan alatti afattu hunda kenneef. Ayyee jetti. Halkan keessa yoo turu namichi tokko jira halkan dhufee nama fuudhu. Maqaan isaa bineensa yookiin waraabessa jedhama. Halkan erga dhufeen booda intalattii tana alatti argan. Alatti argannaan immoo akkam godhanii qawwaree dhiqeen. Wuu jettee eessaa na fuuta. Wuu jettee eessaa na fuuta. Itti lallabnaan oliin na goree gadiin na goree jette. Garamiinsi goreenaan oliin na goree gaggoraa gadiin na goree gaggoraa ittiin karaa bineensi ittiin qajeelu. Bineensichi immoo maal jedhan aateedis abbeedis gishee qabadhu narra gachiise aateedis abbeedis gishee qabadhu narra gachiise. Gaazexeessaan waa'ee kanaa irraa arganne Jaamsi Waat fi akkasuma Joon Guutenberg namoota yeroo jalqabaati biyyoota Xaaliyaanii keessatti makiina maxxansaa uumuun beekaman keessaa isa tokko bara 1964. Hubannoon isaa waa'ee kanaa yoo ilaaltan waan nama gammachiisu. Akkasumas yeroo ammaa immoo dubartoonni keenyallee yoo kabijaarama jirtan baay'een namaa waliin na goree gaggoraa gadiin na goree ol goraa jechuun akkanaa kana faatu isinirra mul'atu. Kanaafuu immoo waa'ee kanaa ilaalchisee muuziqaa takka booda walitti deebina. Zanaa akkan waliin jettan abdiin qaba. Laayik, sheer, subscribe.